jecha jiru obboleettii keenya wayiin isheet akkasumas hiriyaa ishee wajjiniitiin faarfannaa nan qabne jechaaru nani garagalchitanii fama naa godhaaga. Fama godhaatii gaayyuu garagalchinis sana booda ijoolleen biroomillee walaloo kan jiru yoo jiraate walaloo ni fudhannaa. Walaloo qofaa otoo hin taane cima abbootii fudhannaa yoo jiraata ta'e harka baasaa kidaana biratiidhaaf maaramiidhaaf kan qabdan yoo jirtan yoo jiraattan dafaatii shiga harkana argisiisa wanta qabdan dhimma beet tasfaayee ol goottu dhimma beet tasfaayee kan biraa walitti keenya amma beet tasfaayee Freud Jom kan Freud mana dusu si kayu obsada malah kesini anu kidis tiga nabusa ni hari itu tiga nabusa oh sini kita selitimu oi Olumaatanii maayikii qabachuu isiniif mijatu yoo ta'e waliin badina. Tolee? Barsiisaa maaliif na gabbu ganna? Anillee kana beektu nan dhiba faarfattuun hoo jiraatti barsiisaa dhageeta nan waama. Faarfattuu hin ilaalamu. Faarfattuun hin ilaalamu kana beektu ni qabna ishee waliin dhageeta nan waamu as jala jiraachuu waan. Gaaddisee bakka naa kenname yeroo tokko. Wajjiniini gaaddisee malaammadhaa ta'a gaachuma wal bukkee ta'a gargari fireeyinaati. Fireeyooti lakkoofsa 2 qabadhu. Fireeyooti lakkoofsa 2 qabadhu. Ole. Koi. Prewot aja koi berani kan bisa. Dia cikut. Syawal kita. Dia jual kot. Parkir ada pun kabar jadi apa sebab kabar. Oleh. Amma ka prewot di ane. Prewot Eurasian wanted tu. Sagata lagi maikin kaban ni api manjira bakka qabsiisan jira malee eessi deetti faarfannaa tokko nu faarfattuuti sana booda Fireewooti waan ajaa'ibaa gargaaruudha namni kobaasa achitti immoo gaaddiseenii fi waan isheetti sagantaa qabu egaa yoo baanis maal goona ree booddeerra immoo waa baay'ee waa ajaa'ibaa wayii jira dhugaa anis waa qaba barsiisaanis waan ta'een qaba jechaa jiru waan isaan qaban garuu natti hin himne mabeet tasfaayee እንግዲህ digital man to man akkasi tole agana daamateetti itti deemna amma zeetiin faarfannaa tokko nu faarfattee sana booda Fireeyootitti dabarraa Fireeyootiin booda dhimma beet maal qabda? Tole dhimma beet walaloo gabaabduun qabette achiin booda obboleettii keenya Waynisheetwaa jira booddeerra moo itti haasaa deemna jechuudha.
eenyutu akka qabu eenyutu akka hin qabne baay'ee maanichichaa jira waan ta'eedhaafi atis barsiisaanis walaloo qabne waan ta'e hin qabanaan jechaaru anis waan ta'e hin qaba waan ta'een kun immoo hin beekamu gaa waan ta'e siddemmar waan ta'e maal ta'ee ta'a walitti dhufee jechuudha. Amma kallattiidhumaan gara zeeddiiti. Zeeddirraan Fireewoot, Fireewootirraan Mabeet, Mabeetirraan Waynisheet. Itti fufee jechi. Waaqayyo sagaleen kun nagama akkam mul'isanii. Halluu sagaleen kun nagama maal irratti Halluu sagaleen kee nagama. Mabeet biraan bakka gadhiisa. Ijoolleen sagantaa hin qabne walitti danda'u.
obboleettii keenya. Ameen ameen waaqayyo sagalee jireenyaa si haa dhageessisuu dhaaltu mootummaa isaa isaa taasifatu siin jenna. Dhugaa dubbachuu fi ergaa baay'eellee qaba ergaa nama barsiisullee